Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaa laayyaan toosallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka irratti sinaa qaqqabusni jechuun jaaladha. Baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan. Egaa ka har'a gaafii ijoollee baay'ee tokko qabadheen kara keessan dhufee too jira. Yeroo baay'ee viidiyoo barumsa qabduun qabadhee dhufa. Viidiyoo kana sheer godhaa hiriyoota keessan biraan gaasni jechuun jaaladha dhugaa dubbachuuf. Qaqqaalii ijoollee Oromoo baay'ee na jajjabeessaa jirtanii hedduu takka galata irraa qabdanii. Dhugaa dubbachuuf waa'ee keessa waan an jedhu qabu jalqabdanii haga dhumaan afaan hirtan warri haarawa dhuftanillee welcome isiniin jedhee too jira warri immoo chaayinaalaa ayyaan tosallaatti haarawaa taatan hoggaa jiraattan ta'e sabskraayibii godhuun maatii keenya taasisaniin jechuun jaaladha barumsa guyyaa asirratti darbu hordofaan gamanumaan affeerraa kooti. Egaa ka dhugaa kabajaan isin namaaf qabdan addaadha. Ani gurgizee hunda waa'ee kabajaa keessanii dubbadhee too hin fixu. Namni nama kabaju ofiif kabajamaa namni guddina ofii barbaadu guddina namaa barbaada. Kanaafuu hedduu tokko galatooma homtuu sin argatini nagaadhaan kara biyya keessanii naaf kottaa isiniin jechuun jaaladha. Egaa ka gaafiin obboleettii kootii namoota baay'eedhaaf deebii taa'ee nabdii qaba. Obboleettiin koo kan nagaafattee ispoortii keessatti televezyiiniin in ayyamamu in ayyamamu kan jedhu egaa anumti tunu hagana ni galetti televezyiiniin ni darba qaraxa tokko malee jechuudha. Kara biyya alaatii booleedhaan gizee dhuftan jechuudha. Ni darba anu kanaanan beekaa obboleettii kan hidheetan immoo lakkii akkasii miti itti qaraxamaa jira adda naa baasinaan jettee jirti. Dhugaa dubbachuun warroota achi keessa hojjettoota achi keessaa ta'aniin gaafadhee too dhufe jechuudha. Yeroo baay'ee kan wantoota ani informeeshinii namaa hoggaan kennu caliseetii miti isa dubbii qabatamaa ta'e isa dhugaarratti hundaa'e qofaadha kanan qabadhee kara keessan dhufuun isiniin jechuu jaaladha. Kanaafuyyuu obsan haga dhumaa dhaggeeffadha. Bilee ijoollee waa tokko waan ani isiniin jedhu jiraate taanaan irra buttaniif deebiin argattan. Qarqara dhadhattaniif deebiin argattan. Deebii yeroo hundaa jalqaba haga dhumaa hoggaa dhaggeeffattanidha. Waan quusaa kan dhageessan. Mee jechoota aayyuu tokko daftanii too xumura isaa gaafa laaluu deemtanii ani aayyuudha ofiin jechuu kooti fi miti. Fakkeenya fudhadhe malee jechuudha. Mee dhumarra hoo dhaqxanii miti jecha isaa kan dhaggeeffattan. Jecha isaa dubbii cimtuu taate. Dubbiin baay'ee boruu keetifillee ijoollee keetitti illee himuudhaaf taatu eessatti argatta haasa'a keessatti argatta malee waan ati irra ariitee dhuma dhaqxee fi miti kan argattu akkasumas immoo qaamanis nama wajjin teessee hoo haasoftu dubbii qabatamaa kan argattu yoo callistee gurra ilma namaatitti kennitee dhaggeeffatte qofaadha. Deebii keetis quubsaa kan argattu gorsallee quubsaa kan argattu waan barbaadullee quubsaa kan argattu jechuudha. Amma fakkeenya viidiyoowwan kiyya baay'ee dhugaa dubbachuuf ani irra ari'amaadha. Irra ari'amaan maaliin beekama? Averejin biyyuu averejin gadi deebi'aa hin daalachaa jechuudha. Inni kun maal inni gaafa viidiyoo kee baay'inaan irra ari'amanidha. Ani anaafis gaariidha, isiniifis gaariidha. Jechuudha kan akka gorsaatittidha jechuudha kanani kabajaan isin gaafachaa too jiru odoo ariifachuu baattanii kan jedhu. Egaa televezyiinidha kan akka kaameeraa meeshaalee elektirooniksiidha jechuudha kanan qabadhee kara keessan dhufe importitti maaltu ayyamama maaltu ayyamama. Egaa kaameeraa irraa hin ka'a. Kaameeraa kamtuyyuu xiraatii qaba jettee obboleettiin kee na gaafatteerti. Kanan kaameeraa kan jedhu baay'ee isa innuyyuu warroonni kaameeraa hojjetan gaafa gaafattu D600 baay'ee mirtiidha. Kan 400 baay'inaan onlaayinii irratti kan beeksisanii D400 baay'inaan onlaayinii Dubaayitii irratti keessattuu iyyuu nunuu kan akka shaahinii waan akkasii kan irratti kan beeksisanii kanuunuu kaameeraan hedduu tokko bareedaadha biyya keessatti illee ittinis hojjettu gabaa irrattis gurgurattu gabaa qabeessa siif ta'a. Kanaafuyyuu inni maratamaa yookaan filatamaadhaan isiniin jedha. Gatiin isaa immoo tarii achitti gatii argattu kanaan sitti argachuu dhabuu dandeessa kaameeraa. Garuu kaameeraan qaraxa irratti nama xiyyeeffannoon koo gatii isaatiin miti kan isin gaafattan waan ta'eef akka odeeffannootti gatiin waliin ta'uu isiniin jedha. Akka immoo isa gaafii gaafatamee namoota baay'eefillee deebii ta'a jedhee kaameeraan garaagarummaa qaba. Kaameeraan ni qaraxama. Inni sunuu naan jedhe abbaasu. Abbichi qabatee dhufu murteessadha. Abbichi qabatee dhufu nama baay'ee cimaa ta'e ofirra dubbachuu danda'u. Nama afaan guutuu ofirra dubbachuu danda'u. Kaameeraa kana kanan ittiin hojjedhu kanan ittiin fayyadame jechuudha. Galeen ittiin hojjedhaa osoo hin taane kaameeraa kana achitti fayyadamaa ture. Suurawwan adda addaa keessatti galchuudha. Hashagdee osoo hin ta'in keessaa waraqata kuttee baastee na dhaggeeffadha waa'ee kaameeraati kanan isinitti himaa jiru jechuudha. Waa'ee televezyiiniitti nan dhufa.
obsaan dhaggeeffadha. Waraqata keessaa baasteet akka xaxxamatteet tanaan dura ijoolleen baay'ee galtee meeshaadhaa hin laalan jedhanii jiran. Amma garuu meeshaaleen ni laalama waa'ee kaameeraatti illee jechuudha. Nama achi keessa fattashaa keessa hojjetudha jechuudha namni natti himee. Ijoollee kompiitara keessa hojjettu, ijoollee achi fattashaa keessa hojjettu waanan firaa achi keessaa qabuuf waanan namoota beeku jechuudha. Hiriyootan beeku achi keessaa qabuufidha jechuudha. Kanan kana isinitti himu. Kana hoggaan jedhu odeeffannoo isin fayyada jedhee qabatama amma yeroo kanatti ta'aa jiru waan isinitti himaa jiruuf jechuudha. Egaa kaameeraa haala kanaan irraa baastee ati gaxxamattee suurawwan adda addaa callistee suurumantaa ta'ee meeshaalee kee haa ta'u ofaa ta'u wanta barbaaddu duraa suuraatti baay'istee isa akka waan xuraa'ee gootee akka waan awwaara'ee gootee ittiin fayyadamaa jira ammoo fadhattee nama cimtuu taatee nama ofirra dubbattee amansiifattee tan darba. Tokko immoo fudhatanillee hin miidhamu kan jettu hoo ta'e kaameeraa qabattee tol dhufuu ni dandeessa siin jechuun jaaladha. Isarraa kanaaf immooyyuu waa'ee televiziiniiti. Kan itti aanu immoo waa'ee televiziiniiti jechuudha. Televiziiniin eeyyeen ati mana namaallee hojjettee dhuftee ati alas hojjettee dhuftee nama kamittuu televiziiniin qaraxamaa jira. Televiziiniin qaraxamuun iyyuu immoo akkaataa televiziiniitiin qaraxamaa qaraxni baay'ee ulfaatadha. Fakkeenyaaf televiziinii kan asitti 20,000 bitamuu 25,000 bitamuu danda'u 30,000 irratti qaraxamu jedhamee ta'u jira jechuudha. Kanaafuu televiziinii warri fiddan baay'ee of eeggannoo godha. Waa'ee televiziinii tanaan dura irratti hojjettee jira jechuudha. Kwaalitii kan ta'e biyya keessa iyyuu jira. Ismaartii argachuu dandeessu biyya keessa risiitii keessa wajjiniini. Kanaafuu achi baattanii dhuftanii gana achitti kan bittaniisan kan asitti bitachuu dandeessan bittanii qaraxa kan ammoo dagana 30,000 achitti irratti qaraxanii sanuu televiziinii saayizii isaatiin kan qaraxamu akkaataa televiziiniitiin qaraxama waan ta'eef ofin dadhabsiisnaa qarshii keessanillee hin qisaasessinaa. Televiziinii asitti bitadhaa yoo barbaadan galaa bitadhaa lakki immoo hoggaan galee biyya keessatti bitachuu natti ulfaata. Yeroo baay'ee eeyyee mana kee teessee meeshaa kunan guuttadha jechuun biyya ormaatti dhuftee asitti tan ofii kiyya taa'ee yookaan boorsaa kiyya keessaa baasee meeshaa guuttadha jechuun baay'ee ulfaata. Dhugaan isin hin jira. Burcuqqoota kan bitattu biyya galteetoo wanti qaawwisi eeggatu baay'eedha danuudha. Kallattii adda addaatiin firrisitti dhufaa mana firaa dhaqxaa tiraanispoortii baastaa bishaan bitattaa kan taata boorsaa kee keessaa baasta malee boorsaa keetitti kan dhufu wantu iyyuu jira jechuudha. Kanaafuyyuu achi teessanii ijoolleen baay'een achi teessee bitachaa jirtanii ijoolleen baay'een warri bitachuu dandeessan achi teessanii odoo waan meeshaalee keessan guuttattanii hojjechaati waan ta'eef isinii salphata. Gaafa galtan garuu dubbiin agas hin taatu jechuudha. Haga asirratti kan taatu dubbiin lafarratti nama dhibdi. Kanaafuu kanarratti of eeggannoo godhaa. Televiziiniin biyya keessaa guute qaraxa ofitti hin dabalinaa qaraxa 40,000 kan 50,000 gaafatamuutu iyyuu jira televiziinii jedhan. Asitti immoo kwaalitii kan ta'e 50,000 hoggaa bitatte gatiin achitti ittiin bitte sun boorsaa kee keessatti si hafa jechuudha. Fakkeenyaaf diraama 2,000 gadi televiziinii guddaan bittan achitti. Diraamni kun hoggaa asitti jijjiirame meeqa akka ta'u keessattuu filaan maarkettidha yeroo kana jijjiiraa jirtan ni beektu. Qarshii akkamii isinii ta'a. Televiziinii isinii bitee raafee meeshaalee biraatu isinii bituu danda'a. Qaraxa irraa bilisa taatanii jechuudha. Kana fakkaatan isiniin jechuun jaaladhaa. Viidiyoon koo guyyaa har'aa viidiyoo kana ni jaalattan jedheen abdii qabaa. Egaa waan isin fayyaduudha. Borus waanuma isin fayyadatu iyyuu dhufa. Erguuyyuu hin naqinaa keessanillee sheer walii godhaati. Ijoolleen baay'ee warri dhufan ammallee keessan nu qaqqabee waasaappiidhaan sheerii nu godhanii kallattii adda addaatiin sheerii nu godhanii reef arganne. Chaayinaala kee reef nu bira gahe jedhu ijoolleen haarawa baay'eetu iyyuu jira jechuudha. Amma nu bira gahe chaayinaalli kee warri jedhaa jiru. Kanaafuyyuu sheer godhaa waliif. Maaliif obboleewwan keessan itti fayyadamanii ati kan itti fayyadamte ati waan informationii biyya keessa jiru dhageesse obboleessi keetillee haadha kan isin jechuun jaaladha. Ammallee warroonni immoo ni barbaanna televiziiniillee haa ta'u akkasumas immoo kaameeraa bootaa deemiti nu gaafadhus warri ittanis hoggaa jiraatan ta'e bilbila kiyya isiniifan barreessaa bilbila kiyya afaan isiniftan hima duwwaa 945 82 67 45 dha kanaan argachuu dandeessan isiniin jechuun jaaladha. Waasaappiin xiqqoo dhugaa kan akka waasaappi hin jiru achirra teechisu waasaappiin xiqqoon rakkise akkasuma immoo bilbila Dubaay teelegiraama kanan fayyadamu taambileeli gubbaarra isiniifan teechisa. Bilbila Dubaayitiin teelegiraama illee na dubbisuu dandeessanii piroofaayilii kiyya wajjin isin teechisa jechuudha. Akkuma chaayinaala wanni kiyyallee teelegiraamni kiyyallee ayyaantuu asallaa jedha. Kanaafuyyuu jalqaba qubee guddaa A godha qubee ammas kan asallaa jedhu qubee guddaa A godha achiin booda sirchiidhaa hoggaa gootan argachuu dandeessuun isin jechuu jaaladha. Kana taanaan isinii baa teelegiraamni kiyyallee karaa teelegiraamaatiin illee
meeshaalee barbaadanna erguu dandeessanis niin jedha imoon xiqqoo meeshaalee ugaa argan remove godha jechuudha baay'ee ofirra hin teechisu garuu immoo na argachuuf rikaardii naaf godhuuf kalaa imootiin gaariidha haga WhatsAppiin koo naasirraa hundi dhugaa dubbachuuf WhatsAppiin na rakkisaa jira jechuudha samuuna tana kanaafidhaan isiniin jechuu jaaladhaa ijoolleen baay'ee WhatsApp irraa si erginee WhatsApp irraa nu jalaa baddee jirta sagalee keenya dhaggeeffannee inuma si eegna maaliif nu jalaa callista kannaan jettan jirtanii ani WhatsApp na rakkisee malee isin jalaa calliseetii miti baay'een isin jaaladhaa baay'een isin kabaja bakka jirtanitti nagaan haa ta'u rabbiin isin faana haa jiraatu hedduu takkan isiniin jechuu jaaladhaa egaa kan informationii guyyaa har'aa itti gammaddan jedheen abdii qaba warroonni yaada qabdanis hoggaa jiraatan saanduqa koomentii jalatti yaada keessan naa teechisa warri qeeqa qabdanis hoggaa jiraatan isinan keessummeessa saanduqni koomentii kiyyasaa 24 banaadha bakka jirtanitti nagaan haa ta'u haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee